الحمد لله رب العالمين. أكم جرت النجاة هي أركفوني سرندنو welcome. هاسورة دكابتني وري مسيروسي. وام ففردين دبتشور أديما. تدراتي بقى جمدين عنجا. شافي بقى جمدين عنجا. أرجع بتشون كوا. خراب راتين. جارمني كافة أوتي في جارمي دلسوما ورمودا كامباني في الماتا إيجري جرا. بكي درا را إيجرن هرر جيلا. bakka gaarii dhaqabatan bakka irraa eegalan bakka gaarii dhaqabatan wanniin baga gammadinaan jaasiniin jeefta dura miseensa jaarmee OFC too deema officially miseensa jaarmee OFC dha Baqqalee Garbaatii wajjin dalaguudhaaf Jooharii wajjin dalaguudhaaf Mararaa wajjin dalaguudhaaf alaas teessee miseensa ta'uu ni dandamaa jennaan miseensa yeroo duraa anaa fi falmataa Ibroot ta'e warqaan eenyummaa jaarmee nu ergamtee jirti asirratti footoo gooneeti isin garsiifnee rabbi jee kun gammachuu ajaa'ibaati karaa biraatiin hayyoonni keenya kuni by the way jaarmee OLFs dabalatee abaa dabalatee hoggantoonni OFC dha Baqqalee Garbaa Mararaa Guddinaa Joowar Mahammad karaa Harargeedhaatii baluudhaa deeman karaa Harargeedhaa kaampaaniidhaaf karaa Harargeedhaa Ciroo Dirreedawaa magaalaa Harar Samboodaas naannoo birallee gahuudhaaf ta'an maaliif ummata kana maaliif filatanii ummata Harargeedhaa maaliif duraan Harargeerraa eegalanii ummanni Harargeedhaa ummata qabsoo Oromoo tanaaf gadaamees ummata qabsoo Oromoodhaatiif gadaamees ummata officially EPP if keessa reject godhee if keessa baase ummanni Harargeedhaa bakka hundatti bakka dabballoonni OFC dha kaabinoonni OFC dha yaame hundatti if keessa reject godhaniiti walgee isaanii dhiitanii bahaadhaa jiran eenyu eeguudha qabsaa'ota Oromoodhaa kana eeguudhaaf eenyu eeguudhaaf kaafaa'oo eeguudhaaf eenyu eeguudhaaf adda bilisummaa Oromoodhaa eeguudhaaf eenyu eeguuf Joowar Mahammad faa Baqqalaa Garbaa faa eeguudhaaf qabsaa'ota dhugaadhaa qabsaa'ota sabaaf laalatu qabsaa'ota Oromiyaadhaa fi ummata Oromoodhaatiif yaadu dhimmamu qabsaa'ota dantaa ummata Oromoodhaa dabarseen kennine kana eeguudhaaf ummanni Harargeedhaa if keessaa maddi qabee EPP walgee isaanii dhiitee bahee kaabinoota if keessaa yaasee eegaadhaa jira kanaafi hayyoonni keenya kun kanaaf achirraa eegalan ummanni kun ummata akkamiidha beekan ummata qabsoo Oromoodhaatiif gadaabeessaa ummata olola dabballeetii fi olola EPPtiin hin sobamne ta'uu waan beekaniif laala xiyyeeffannaan EPPdhaa guddaan hogganoota OFC kana xiqqeessu abaaruudha fakkeenyaaf warra Baqqalaa Garbaadhaa warra nama qabsoo Oromoodhaatiif hidhamee lafa Oromoodhaatiif hidhamee maqaa Oromummaadhaatiin rarraafame nama maatiin isaa facaate nama wanni fedhe haa ta'u harkan kennu jee Oromoodhaaf waree garraachi aanu kafalee nama akka Baqqalaa Garbaa kana xiqqeessuudha dalagaan isaanii dhiyeenya kana ololli isaan oofaadhaa jiran Baqqalaa Garbaadhaa kana TPLF maxxansanii achi qabanii xiqqeessanii xureessu ummanni Harargeedhaa ni beeka ummanni Harargee tolchee eenyu Oromoodhaaf yaada dura nu bira malee bakka biraan dhayxanii nuyi gadaameessi qabsoo nukkootaa nuti isin eegaa jira nuti nama Joowar filadhaa jee filannaa nuti nama Baqqalaa Garbaadhaa filadhaa nuun jee nuti nama Daawud Ibsaa filadhaa nuun jee malee hin filannu EPP yeroo duraatiif diide ummata Harargeedhaati kuni nu hundaafuu gammachuu ta'uu qaba keessattuu dhalataa naannoo saniitiif hizaabarra gammachuu hongan qabne ta'uu qaba hogganoonni keenya kun dura nama Harargeedhaa filatee itti dhaquun nu gammachuudha akkas tilaaluu qabdanii takara biraa laal qabsoo Oromoo tan akka itti ilaallu qabsoo Oromoodhaa yeroo hunda hegeree ummata keenyaa osoo sammuun nu shororkoin osoo hin jeeqamne hegeree ummanni keenya barbaadu san biraan jaarmee hamtugaa hoggana hamtugaa waan juga fageessinee yaaduu qabna ummanni Harargeedhaa kanaan jiran galtu olola yeroodhaa gooheroo kana hin dhagayan maaliif
qabsoo Oromoo tana keessatti gumaanni isaan qaban dhiigaa fi lafeedhaan waan ta'eef ololammaan tana EPP dhaa fi opinion haarayni deemtuun kanaaf gurra takka illee hin qaban. Kana wanni garaa bal'isanii hogganoota OFC dhaatii fi hogganoota OLF keessa yaamanii isintu nutti aanaa gaafii teenya isintu deebisa. Jarri EPP dhaan deemu kun nuuf hin taane koottaa janii kanaaf afeeran. Akkanaaf hin barboonaani warra Harargeedhaa kana. An gaafa isaan Abiy dura ta'anii Abiy ati nuun taane Abiy ati warra dalagaa warra soddaa keetii dalagu jirtaa ati nuuf hin taane galma calanqotti adare walganii ati eenyu Abiy Ahmed dalagaa warra soddaa keetii dalagu jirtaa ati dubbiin tee nuun taane gaafa jedhanii warra Harargeedhaa irraaqe ummatuma akkamii ummatan sobamne ummata khijibnin dayne ummata dhugaa qofarratti hundaawee dubbatu ta'uu gaafas irraaqe gaafas kana wanniin gammachuu olii arraantana hogganoonni keenyaas ummata kana beekee dura kaampaanii achirraa eegalanii duula nu filannaa jechuudha kaampaanii jechuun duula nu filannaadhaa achirraa eegalanii godhuun isaanii waan gammachuu gubbaan dabalaati tabiraa addi bilisummaa Oromoodhaatii fi OFC'n oofishaalii wajjin dalagaa jira. Kamaal Galchuudhaa wajjin dalagaa jira Paabaa'oon. Kamaal Galchuudhaa by the way diraatti oofisa banatee jira. Diraatti akkasumatti baniiti uummanni dibjee Kamaaliifis oofisa bane. Akkasuma dibjaniiti ABO'dhaafis oofisa banan. Akkasuma dibjeeti maasii OFC'dhaafis oofisa banuu deeman. Cirootti banuudhaa deeman. Dirreedhootti banuu deeman. Magaalaa Haritti banuu deeman. Awwadaay banuudhaa deeman. Dubbisi galtee hangan takka jaarmee Oromoodhaaf dalagu qulqullummaan adda baasee ilaalan. Jaarmee Oromoodhaaf dhugarratti hundaa'ee dalagu addan baasan. Warra immoo diinaaf dalagu. Warra Oromoo fakkaatee Oromoo gurguratus tolchanii beekan. EPP keessaa baasaati jaarmoota Oromoodhaaf hin maxxansaadhaa oofisa banachaadhaa jiran. Bakka hundatti wanni deemaa jira kana kuni gammachuu ilmaan Oromoodhaa hunda ta'uudha qaba. Olola hedduu ka'uudhaa ta'a. Olola hedduu waa hedduu afarsuu ta'an jarri opiniyoodhaa ergamtoonni isaanii hooggantoonni khashlabbeen social media gubbaa waa barreessu olola hedduu kaasuu ta'an garuu suni ummata keenya biratti galata rabbii hin dalaytu. Jawaar Mohaammed hujii eegalee jira. Dalagaa isaa eegalee jira Jawaar. Jawaar waan takkoon irraa jaalladhu baay'eetanii. Jawaar Mohaammed waan takkoon irraa jaalladhu. He is a man of principle. A man of action. Nama haasoo miti Jawaar. Nama hedduu haasoo miti. Nama hujiidhaati, nama dalaguudhaati. Irra hedduu ulmee Jawaar laala. Dalagaadhaan haasoo malee afaaniinii miti. Warri opiniyoodhaa EPPdhaa irra hedduu afaaniin xarraq chaawlan. Hangam takka afaan bal'ataa xarraq chaawlan. Jawaar nama prinsiipiliidhaan nama seeraan taa'ee maaliin godhuu qaba eesraan eegala akkamittiin godhaa nama tartiibaan takka lama jee lafa kaatee deema. Arra jaarmoonni keenya hundinuu akkasitti deemaadhaa jira. Baqqalaa Garbaadhaa nama akkasiiti. Mararaan nama akkasiiti. Laal awwanniin hogganoota keenyaaf dhaamu. Harargee keessa ijoollee hayyuu meeqaa jira. Ijoollee maastireetii qabattee taa'u jirtu jira. Ijoollee PhD qabattee taa'u jirtu jira. Hayyoota karatti sabaaf dalaguun dhabee ukkaamamee taa'u jira. Yeroo gabbuutan cirorraa eegalaa hanga gaditti hanga gaarmatatti ijoollee tana walitti qabaa miseensa jaarmee keenyaa nuu godha. Karaa dalagaadhaaf banaadhaaf istirateejii dalagaadhaa harka kaa'e Jawaar. Wanni guddaan isin godhuu qabda kana. Ijoollee akka EPP wali qabattuu ijoollee qubaan farramtu ta maqaa fi katabuun beeyne tana warra kun nu gaariidha. Namoota kanaatii miti. Harargeen nama barate qabdi. Ijoollee baratte ijoollee dhuga baratte tateessuu jira. Cirorraa eegalii gadoo tana ijoollee ooyiruu galtee opidorraa abdii murattee opidoon hamlee cabsitee galtee teessuu jira. Warreen kana ifitti qaba. Warreen kana ifin maxxansaa hujiitti kenna. Tarsiimoo harka kaaya. Irreedduu laalani wannin jaarmee oofisii kan jaadhuuf disipiliina qaban.
naamusa qaban seera qaban namni isaan fi qaban namni isaan bakka bu'ee dubbatu hundinuu nama cimaadha nama tasgabbaawaadha akka EPP dha joollee qubaan farramtu tanuma biltiginnaan teenya biltiginnaa jettu qofaa miti ajenda filmaataaf lafaa qabdan ittibaa filmaata keessanii yoo aangomtanii filmaata kana gootan oromoodhaaf maal jijjiirraa takka lama kana goona tartiibaan lafa kaayaadha joollee tanarra raabsaadha qotee bulaan Harargeedha tokko EPP dhaaf kaardiin darbu tana kan beekutin beeka qotee bulaan Harargee tokko EPP dhaaf kaardiin darbu ummanni kun ummata dammaqaadha ummanni kun ummata waan godhuu fi akkatti godhuu fi waan godhuufis beeku qotee bulaan keenya tokko EPP dhaaf kaardi darbuun ta'u Harargee keessa OPDO maallaqa fi hafa caaftu duulana filaadhaa olii fi yaa'ultu ummanni Harargeedhaa reject godhee jira reject 100% reject kan filachuu ta'an jaarmeeyota qulqullummaadhaan sabaaf qabsaa'an jaarmeeyota kaayyoo fi akeekni isaanii ifa jaarmeeyota alagatti irkatee ummata fitti dhagaan darbin jaarmee oromummaadhaa fi oromiyaa qofaaf hojjetu jaarmee san qofa filata namni Harargeedhaa bakka soowwan bira kutee jira qancara qabsoodhaati qancaranii qabsoo keessatti waa hunda baranii jira kanaafiin gammade kanaafiin hooggantoonni keenya Jowaar Mohaammed Mararaan qabsaawwan keenya kan jaalannu Baqqalaa Garbaadhaa hogguuni imala isaanii kaduraa karaa Harargeedhaa godhan kuni waan nama gammachiisu namoonni gariin OFC keessa namni Harargeedhaan jiru OFC keessa namni Harargeedhaan jiru OFC'n jaarmee maanta na guddachaadhaa jiru jaarmee recognition Oromoo birattu argachuun isaa OFC'n naan long ago dhiyeenya kana amma anis nama Harargeedhaati miseensa OFC'dhaati falmataa Ibroodhaa nama Harargeedhaati warsanuu warra qubaan farram beekadha sanuu nama qubaan farram sigale independent nutu miseensa OFC'dhaati namoota akkanaa kanaatu kumaantamaan miliyeenaan ol bahee miseensa ta'uudhaaf ta'a warra qubaan farram osoo hin ta'in warra akkanaa kanaatu miseensa ta'uu ta'a within short time OFC keessa warra ol futtu arkuudhaaf teessan Harargee nama dura wanni jaarmoota keessatti hin mul'anneef riizinii mataa ifii qaba OPDO keessatti mul'atu OPDO keessa namni hin jiru mul'atan dhugaadha yes maalif OPDO'n jaarmee diinaa ta'uu dhabeeytan Harargeen OPDO'n jaarmee diinaaf dalagu jalee diinaa warra nama fi saamee diina gabbaru ta'uu waan beeytuuf Harargeen irraa dhaabbatti lakki aan kun nan fakkaatu nuti ummata kanaatii miti tun nun fakkaattu tana harka keessa qabu jeeti joolleen barattees qe'ee fi galtee nagaa warra ta'aadhaa jirti addaan diinaa dalagee ummata kiyya miidhee garaa kiyya guutu yoonarraa hafte hoo janiiti laala ummanni Harargee kun qulqullu garaan isaanii qulqullu ummata shiran beeyin ummata saafii ummata dhugaa yoo arke lubbuu bamalee irraan deebin tanaafin bari yeroo garii oromummaadhaas hangaan itti boonu caala Harargummaa kiyyaa ittiin boonu I'm proud of myself namni Harargeedhaa Oromoo addaan hin qoodu Oromoo ganda sanii Oromoo ganda kana Oromoo waladda nuti waladda loqonni keenya waladda maarreen keenya waladda namni Harargeedhaa kanan qabu qotee bulaan keenya kanan qabu barataan keenya kanan qabu namni Harargeedhaa wanni beekamuun Oromoo maxxanfachuudhaan ka kiristaanaa obboleessaati ka Arsii obboleessa ka Jimmaa obboleessa ka Wallaggaa obboleessa ka Walloo obboleessa namni Harargeedhaa wanni takkittiin adda beekamuun Oromoo hunda ija takkaan laalee maxxanfachuudhaan EPP'n warra Oromoo wal addaju Harargee keessaa baasuu barbaaddi ol baasuu maaliif maqaa Harargee balleessuudhaaf EPP'n warra Oromoo wal loqonni keenya waladda nyaanni keenya waladda salaanni keenya waladda juu Harargee keessaa akka gartee namoonni kun Harargee bakka bu'u fakkeessuu barbaadde that does not work sun hin dalagu Harargeen sanii miti Harargeen nama Oromoodhaatii miti nama Oromoon ta'inuu haammachuu dhabeetti warra Amaaraa kan keessa galeewu iftaaneeti haammannee
namni harargeedhaa gaarii jedhanii itti gaaromnee fi maxxanfannee jiraannaan Oromoodhaa miti. Ilmaan Oromoodhaa kan dhalootaan tokko kan dhiigaan tokko kan gartee alagaan addunu baaftee bakka adda adda qubannee gartee is warra Wallaggaa hattuudha. Yaalmaan mishinarri yaalmaa warra nu maleedha. No. Lakki warra nu maleedhaan jiru. Ilmaan mishinitis Oromoodha. Ilmaan Islaamatis Oromoodha. Waaqeffataan Oromoodha. Ortodoksiin Oromoodha. Oromummaa walii qabna gamtaan qabna. Wal addaa miti. Amantii addaa qabaachuu hin dandeenye. Amantii tiyya naaf kabaja. Amantii isaaniin kabajaaf. Wal addummaa Oromoodhaan qabnu warri nuti wal adda jiru warra EPP'n qabdee ammaan tana ganda keessaan fiiguu barbaaddu. Immeejii harargeedhaa billeessuudhaaf. Qotee bulaa keenya maqaa billeessuudhaaf. Barattoota keenya maqaa billeessuudhaaf edaa harargee warra kanaati kajan. Nuti wal addaa. Nyaanni keenya wal adda. Akkitti aadaan keenya wal adda warri jiru warra kanaa kana. No. Harargeen sanii miti. Kanaaf imma Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi Mararaan faan Daawud Ibsaatii wajjin gabboonii harargee lafa qabsaa'otaa, ummata qabsaa'ota, ummata murataa, ummata waan itti amanerraa if duuban deebine, ummata garaadhaan bitamee diinaaf hin salaan ummata kana dhaqanii ziyaaranii sagantaa akkanaa qabna, kaayyoo kanaa qabna, filmaanni kaddeemuudhaa deema, asirratti kan wajjin dhaabbattan barbaannaa jedhaniiti ummata harargeetti himuudhaa deeman. That's it. Kun nama gammachiisu. Jiran. Kun hedduu nama gammachiisa. Hugguu cirraa ol deebi'an baaleen seenan arsii keessa ol dhufan. Tuulamaan qaaraniiti Jimmaan Ilibaaburiin walloon qaxxaamuruudhaaf ta'an waliin tokkummaadhaan sigalee kana wanni EPP lubbuu as galchee xiitaatee dabballoonni si as bahee so waan akkanaa deemu jira ilmaan Oromoodhaa ani hedduun gammade ani miseensa jaarma tokkolleen ta'uu jeetiin murteessee garuu ammatti yaadee jarillee yaamsa godhan Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa faan yaamsa godhan miseensa keenya ta'an gargaaraadha kaampaanii kanatti sooshaal miidiyaadhaan ni gargaara an biyya galee aangoo qabachuudhaaf hin deemu biyya galee tumsa barbaadee lafa Oromoodhaa dhiiroo asiin naaku ta'a asiin naalaadhaa jechuudhaan deemu no I will never do that asiin lafa qaba biyya Ameerikaadhaatiyyuu lafaan qaba lafa bal'oo mana kiyya duubaan makiinaa meeqaa dhaabbata mana kiyya mana jireenyaa gayaadha naaf gayaadha enough ta Oromiyaadhaan barbaadu ta Oromiyaadhaa obboleeyyan kiyya kabarate akka reefuun tana falmataan jee kale boodheen gadda jee obboleeyyan kiyya kabaratee dalagaa dhabee taa'u achii dalagaa na harkannaan jiruun isaanii naa jijjiiramnaan anis jijjiiramte an duraaniin baqatummaa gaafadhee laffa'ee amajjaa karaa taa'ee Ameerikaa dhufee carraaqqadhee huurkaa kiyyaan mana bitadhee jiruu bareedduu qaba maaliifin achi deebi'ee nama dhiphisa an Oromiyaa waan dhaqee vaakeshinaaf hin dhaqa hiriyoota kiyyaa wajjin bashannanee mana isaanii jiruun irraa jijjiiramtee wajjin taa'eetiin koflee taphadhee gammadee deebi'uu barbaada malee achi dhaqee ba'aa gubbattee mee lafa naa muraa lafa naa laadhaa damooza naa baasaa kaaree meetira 200 naa kennaa waay kaaree meetira 1000 sii qaba maaliifin achi 200 barbaada for what biyya guddatte keessaa hin qaba maaliifin biyya ganaa guddachuudhaaf amata meeqaraama fudhatu gal garuu biyya guddisuu ummata kiyya guddisuu kadalagaa dhabeef dalagaa baasuu kanaafiin isaan deeggara akka ummata keenyaaf jireenyi jijjiiramuuf malee an dhaqee isaan irratti depend ta'uudhaaf miti this is my goal hogum miseensa ta'uuf isaan jajjabeessuudhaaf karaa social media karaa live asaasin qawween tijaafita falmataa tanuma qawwee ta'e tanaan achi dhoynee ummata keenya yoo nam lama nam sadi kaafneef asirraa connection ni qabna nama wajjin ummata keenyaa wajjin connection ni qabna ummata keenyaa wajjin hariiroo jaarme kanaaf ummata keenyaaf awareness kennin jaarminni si hooyaadhaa kan jaarminni kun kaayyoon isaa kan kun siin ta'u kun siifta wanni kun siin taaneef takka lama jenneetti himne wanni kun sii ta'uuf akkana jenneetti himne ummata keenya gargaaran akka gartee waan sirriidhaa filatu kana wanni miseensanuuf malee dhaynee yaa Baqqalaanis bakka naalaali huroo katti disee jira fe'ee lafatti jira gaayeti katti isi dubbadhaati fuuldura gartee gaafa bakka aangoo qabattan bakka tana naalaadhuudhaaf miti no
no sigale akasi lakuma dubbin oromoodhaa toltuuni wajjin heddummaachuu ta'a lakuma dubbin oromoodhaa toltuuni wajjin heddummaachuu ta'a iyyeensi heddummaachuu ta'a gurra laatinaaf lakuma dubbin oromoodhaa tolaa deemtu eegichoo maatar dhiyeenya kana ammas bayeeti guuni baqqalaa ummanni harargeedhaa akka baasmadha seenaa hojjedha warra harargeedhaa amma duraas irra deebitanii wanni hojjechaadhaa turtan seenaadha tarraa asaantu dheengaddallee gaafa abiyyii fi lammaan dhufan namni harargeedhaa oromoo keessaa yeroo duraatiif namni manguddoon dura baatee abiyyi ati dalagaa jirtu dalagaa warra soddaati malee nu irraanfateetteen manguddoo harargeedhaati ummata harargeedhaati oromoonni biraa harargee dhageenyaan qat irraa kan harargeedha keette wulii maal goonet seenna if you remember the second day amboo dhaqaniiti ummanni amboodhaa dachiisa bitti garagalche maaliif OMN beekaati sharriidhaaf irra deebisa waan harargeen goosan OMNis joori bashariidha qaba beekaa irra deebisa TVdhaan irra deebisa oromoon guutuun laaltee jarri amboodhaa kan harargeen akkas gootee xiqqeessite nuti oromoodhaa miti dachiitti garagalcha sigale namni akkitti hojjechuu qabu akkana kanaafi ummanni harargeedhaa ammaasii seenaa hojjedha ammaas irra deebi'aati seenaa dalagaa seenaa hojjedha akkuma dura akka bartanitti hayyuu keessan beekaa keessan ka isin daawwachuudhaaf dhufu Joohar Daawit Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinaa simannaa gootaa godhaafi EPP gantoota nafxanyatti maxxanee hudduu nafxanyaadhaa arraabee arraas ama 150 booda nafxanyaa nu gubbatti deebisuu barbaadu garee Dr. Abiy sareetti qala dhumtanii lafarraa haxaawamtan malee garee ama 150 booda ammas nafxanyaa jalatti nu deebiftee hudduu amaaraa arraabdee akka arraabnu barbaaddu if keessaa baasa takka if keessa akka hin keessusoon kaabinee EPP jalatti bulaa jettee isin dirqitu if keessaa baasa wahuma lama yoo haa dhugaadhaan moo yoo haa dharaan moo ummanni harargeedhaa kana tolchee beeka keessaa hin dhaladhiniin beeka keessa dhaqeetiin daawwadhee dhufe dhiheenyallee kaayyoo isaan qaban murtii isaan qaban keessa dhaqeetiin daawwadhee odeeffadhee dhufe ummata osoo du'ee badee harkan kennin ummanni EPP'n fudhatin ummata kana ummanni EPP reject godhee salphisee keessaa oofe ummata kana wanta kaasii dabala tarraamaayidha mucaan amma dabballee EPP'ti harargee maarreedha jookuni takkaa harargee keessa gabbahee jimaan bitan jimaa takkaa harargee keessa gabbahee jimaan bitan garuu qabsu jira jedha biyya teenya keessa ganda keenya teenyee qabsu jirraa jedha takkaa gabbahee harargee keessa jimaa bitachuudhaaf shaayii dhuguudhaaf gadi hin baane maaliif ummata harargeedhaaf beeka tana haadhaan baana beekadha tana haadhaan baana irra buusaa namni qa'ee fi dhaqee gabbahee jimaa bitatee ol deebi'u gabbahee buna dhugee ol deebi'uu hin dandeenye ummata san lakki harargeen akkana harargeen shaneen feetu harargeen OFC'n feetu OFC Baqqalaa Garbaa dhahattuudha no mee yoo nama taate keessa gabbahee harargee keessa asirraa afaan banuudhaa miti Facebook irraa afaan banuu miti mee yoo nama siin jaan gabbahiituma shaayii dhugii ol deebi'eti tanaha mee gabbahiituma shaayii dhugii caataraa dirree dhawaa dhaqii jimaa bitadhu mee caataraa awwadaa jimaa bireedaa san dhaqiitii bitadhu nagaa mana galati mee yoo nama siin jaan yoo san goote ilumaa jabaadhaa'oo ummata keessa gabbahuu sodaattu ummata keessa gabbaatee ooltee bultee sodaattu akkamitti ummanni EPP dhafedha harki 85 EPP fila eessa beekte yoo ummataa wal garte dhokattee taa'u jirta eega deeyte dhokattee taa'u jirta
مناقد بات كوشينا هوتيلا خيسان بات بكتك على بيورا بكتك إيجا جويا يترى إيجلتي بكتك باجراوندين كيوتك أكمل نمني منتا إيه من خيسا بكتك كرومتك خيسا بيخيني تقلك أبصوغ الأجر راكم الجرب بيجي يا تنخا نمني هنجرم بيغو تيادا يا تنخا مالو مربي سيقول يا تنخا مي مالو مربي سيقول أكملت أمتا خيسا قباتي شائي ويدي أولدي بيقودر هاي أمبر بيجي أمريكا تنخيسا بيت أمريكا قدون أمريكا خيسا بتلوخت جاتون دوني I cannot هالو ماتيانسيا أنما واد وقتي جرات شو دندهومتي أنسلايس قراتي ثان خي سبب ملء أوروميا دقيتين لوخديتا نمرات ديبو أما اللي بيجا بروما في مثلا دوين أكملتين أمتك هي خيسة دقيه لوخديه خب آق أوان قلال وإسلام بردك وإسلام بردك وجفان كاد ويلا لا بلوفا جند خير يتلوخد أدري يتلوخد فين يوربات لوخدتي لبود أنسلايس نين دواو أواد لوخد شون دندو نين دواو أنسلايس خو تاني جيس أسين جرايتين للبيع في جامعه أنا كت لوخديه تاو دتبه هنو وانين بالليسيس هنو نبيتني أن فيتم كوتا كفيتن نقول عملي أن لوخديه تاو دتبه جتين جباو درتين با أرومو كوتا كفيتن نقول والله ميتين جرا إيجان في باتي شنين هوتيل خيسة لوخديه تاو جرا إيه إيبي بيدا توانا وتنقره هدا خباتين سيني أرومو أكفيت النقود أيتزلا هركان كنا هاي بنا في المتاع برودا خباتين يبرجند خيسة يعني أبو يسوي الجر ولين جتشادا أبو يسوي الجر أصلا كوتو جتشادا أبو جرون إيج جرو خيسة جبون كيرو جينكو فلي تبني نو أفيرني دريد أواد أي نوك أيرود أو جينكو فلي تبني مالي فونكين يخاد إيجخين هم توسانين قون هدونو مدام دامت أمتخين تنكجم أمتخين ينصم لغا أمتخين دوبتشاراتور وان دوبتشاراتور هندا تيمبون أنا من بيني ميقاتو شافير عمس نعم شاترا خيسا هقول جوات تجورك شافير عمس جمدتين دوبتان همبارو مدان كبوخا تكلي تكا كد لين بيو تكا وان أمتك يميل أو جدين بيو تكا أمتك يتكيسين بيو سيجالي قوتهم با أمتك ياتين فارس خنافينوتي قافا بيدأي الناس هنقل إيسان بيزي توري بيزي نمني والجلانو فودي يابو إيسمو جرتن يابو إيسمو أولتن إيسو والقرر إيسمو التين إجانسي أركا ربين جاللا المنما إسنياخن قيستو جالل أمتا قيسني ربي إساخن خانا نمو أروميا دك إيه دي بيبيخ تنخان أسو مناقدين باني رومي هوتيلا تكخيسة بر منيد أقوجان منهيد آية چنبر وان بر بادر راك أبامتي خب آتا أوجة چنبر وان براتي متي تورشي رافورا تورشي تبيرتي بيخاتي ما منهيد آية چون وان بر بادر راك أبامتي خب نانو مرتاوي تا أوجة چنبر هاوس أرستي راجرا جيلة ديمو جرا سيلي جرا هيدان أكسي أما قربان كن إفيف لكي هاوس أرستي إفكاي وصورة من ديني إفيف أفان ساتين house arrest إفكاي in a single hotel room أشي حسابه إنجرت hotel roomي خيسا ماكينة اللي وانت داوتي قبنتين نما كلا لا رها قد أديمون إنجرت إفيف كسر نمو تكنا خناتو EPP لا كامباني غونا دولة EPP فلت لا غونا جا نمو تكهاتو هررجيد EPP لفلت ومن هررجيد المانجار رابا كذا ورفقو ما رفلت ورفقو كنتنو شنيدا هندي أو فسيل ورفقو ورق أبسوط ناف داراته هركر راجته كإنسان راجورني جرودان المان دول تجيسن ورفقو وركنا خن كانت تبانت ورخون ورق أبسوط في دبرسيخ النومتي ور أمته في قرقرومتي ورفقو ور أورمو ولد جومتي أورمو ولد أورمو مر هنجانا كس أفرنكان لون
هم بنا يتون أمة كناتيمت دبيسي قلته تكا أمة أورمو ولدا نتورمو برام فينو يا ورنو مليدا هنجان أفرن قالو إتورا فيهم بنا ورق أبسو أورمو تنتي داروي إلمان إتقوماتي دارتي أبسو أورمو راوني سان جيجيرا تكلي ننجرت ورقة ترخادا هوني أما أمة خنا بكبوني EPP فلات لاجنا الحمد لله رب العالمين تنا براديبا أكسي تك قونين بكرنا قواس بيتين هنقدر دوبنا تك أباي دوبنا وقوني هاجا قرتي في المانو فنجو وان في المانو خنا فما تخينيا خاص هذا دم ميسا وان قدو كمان ندوبن وان تكوني ربصور بعدو هرجع هيسبا كدو قون رجعو متاوقع ديداجران متاوقع خيستو ورنهم في التجان ديداجران جري أو إمني دا وانكر جربوا جور وانكر جربوا جري جولين أو إمني دا وانكر جربوا عاداتي مالي متاوقع نكنمني وانكنا هرجع خيسام بان بكدوران دقة مقالة دوران نابريس متاوقع مالي في نكنمني وانجو ميدان أو إمني دا وجين كيسن كان جربوا نما أمة خيس إرجع مقالة وندر إرجع إسنيس كم تنين أشين تاينا في فيني هيسا دريدا وراي كبدني أدري كبدني أشين رافود أنا ما إرجع بعديها خيسا قارم لو تأشين إرجع نما تيجي ريبورتور كيسن بكون دفع عسارة كو أمة تجافدا جرو أمة تاني ميت EPP'n ID أوركتشا جرت متوقع خنا أوركتشا جرت نحن متوقع أنكمني فيلمات فيلون دندهور فيلاديتي مسين سيفي والرئيسان فيلوف والرئيساني بيتمي في خيرات أجرن هرجع خيستي وني تهاد أجرا وانا كناهن وان كان ميديان جل ديمي جباسو دندو دكاب ميديان جل ديمي جباسو دندو كاب يو أي دومان سنباتي أمني أورمو دا بكت دربوني بيخ أمني أورمو دا بكت دربوني بيخ كنافين دبيتنا فرديسي دبنا أسبانا أوفشالي نوبيخا دا جارموت أورمو دا ولا بتكل داف كنبو دا بلال فنان تكلين انجرتو آباو كافاو باباو داوجين هجرين تنيا إفا EPP باتي سديه توفي EPP سنة تهور أفتيس سنة EPP will remain as history هجرين تنيا آباو كافاو في باباو داوجين إفا جرس ديما راجر كان إرتو جنوان دندين هندان إرتني دلين هاجنو مانجا فجاغاري